Nagaan gooftaa isiniif baay'atu seenaa dhugaa Maanu'eel Lamoos kutaa 11ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya kan taatan ammoo laayik sheer gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya. Kana boodee deebitee gara magaalaa dhaloota keetiitti hin deemtu si ajjeesuudhaaf ergamni anatti kennameera naan jedhee anis waan tokko na gochuu hin dandeessu anarratti aangoo hin qabdu hin jedheen. Hoogganaa waajjirichaas waldhabiinsa keenya kan dhagee waan ta'aa jiru kanaan guddaa rifatee anis erga dhiifama isa gaafadheen booda deebi'ee gara mana koo deeme. Akkuma mana koo galeen daqiiqaa muraasa booda balballi koo rukutamee baname. Liinaan dhuftee seentee isheenis akka ani gara hojii koo duraatti deebi'u na gaafatte. Karaa baay'een na amansiisuuf yaalte hojii ati duraan nuuf hojjetaa turte sana namni bakka bu'u hanga ammaatti hin argamne adaraa gara bakka kee duraatti deebi'i naan jette. Itti gaafatamaa ergamoota dukkanaa ta'uudhaan afaan adda addaa dubbachuudhaan gara bineensotaaf qaamota adda addaatti of jijjiiruudhaan leenjii baay'ee fudhadheen ture. Aangoo koo irratti aangoon biraas naaf kennamuuf kaadhimameen ture. Kun hundi kan ta'eef akka ergama naaf kennametti namoota baay'ee karaa Waaqayyoo irraa deebisuudhaan mana sagadaa akka isaan hin deemne sababa adda addaatiin sammuu isaanii amansiisee hambisuudhaan dargaggoota baay'ee waan biyya lafaa adda addaa kan akka fiilmiif diraamaa biyya lafaa adda addaa kubbaa miilaatiif taphoota adda addaa akka isaan baay'isanii hagaa ol jaallatan gochuudhaan keessa isaaniitti Waaqayyoof akka isaan bakka hin qabaanne gochuudhaan akkaataa kanaan namoota baay'ee mana Waaqaatii baasee ajjeesee fooniif dhiiga isaaniif seexanaaf aarsaa godhee dhiyeessaa tureera waan ta'eef. Itti aansitees Liinaan osoo ishee waliin deemee aangoon addaa dachaan naaf qophaa'ee akkan eeggataa jiru natti himte. Waa'ee mana koo gubatee meeshaalee gumrukii irratti na duraa qabamaniifaa na sodaachisanii akka ani gara isaanii deebi'uuf hojii isaan hojjetan akka ta'es naaf galee. Itti fuftees amma na diddee jennaan waraana sitti jabeessinaa haadha kee hafuuraa taate kan si gorsituuf barsiistuu sana irrattis akkasuma jabeessinaa maaliif jennaan ishee arganne jennaan si arganne jechuudha naan jette. Kana boodanis waa'ee gooftaa Yesuus dhugaatti ba'uun jalqabee isheenis kaatee dhaabbattee si gowwoomsaa jiru erga naan jetteen booda na dhiistee deemte. Akkuma isheen baatee daqiiqaa 15 caalle keessatti namoonni 4 dhufanii balbala balanii ol natti seenanii akka ani gadi ba'uuf mallattoo harkaan anatti agarsiisan anillee gadi hin ba'e. Akkuma naannoo meetira 100 deemneen isaan keessaa tokko akkas jedhee na gaafate. Nu beektaa naan jedhee anis lakkiis hin beekun jedheen. Isaanis nuti kan dhufneef namicha abbaa qabeenyaa kan ta'e kan idaansaa sirra jiru hin bitamne ergamnee si ajjeesuudhaaf dhufne naan jedhan. Osoo inni kana dubbataa jiru isaan keessaa tokko shugguxii yoo baafatu inni tokko immoo cuubee baafate. Anis harka isaaniitii ba'uu hin danda'u jedheen callisee dhaabbadhe. Garuu moo yaadaaf sammuu namaatiin ol gargaarsi isaa kan ta'e Waaqayyo hojii dinqii naaf hojjete. Namichi shugguxii baafatee natti dhukaasuuf gaafa jedhu duraa kashafee dhukaasuu hin dandeenye. Namichi cuubee sunis na waraanuuf gaafa harka isaa natti kaasu humna dhabee cuubichi na keessa seenuu hin dandeenye. Isaanis kana arganii akkuma sodaa keessa seenan. Anis yeroodhuma sana waa'ee gooftaa Yesuus isaanitti himuu dhugaa ba'uun jalqabee. Isaan keessaa jarri 3 battalumatti baqatanii badan. Inni 4ffaan garuu jilbeenfatee akka isaaf kadhadhu na gaafate. Anis waan jedhee kadhadhu sirriitti hin beekun ture. Akkasis jechuun jalqabee gooftaa koo nama kanaaf araaramiif cubbuu isaas dhiisiif isa yaadadhu ameen qofa jedheen kadhadhe. Innis gooftaatti amane. Anis baay'ee gammadee gara waldaa kiristaanaa naannoo sana jirtutti isa geessee tajaajila wangeelaatti seenaa isaa hundumaa itti himeen booda isatti kennee biraa ba'e. Yeroo ani gara mana koo seenuuf jedhu abbaan qabeenyaa kan birrii narraa qabu tokko sun akkas jedhee na kadhachuu jalqabe. Maaloo adaraa dhiifama naaf godhii waan beekaa birrii koo na dhawwattee biyyaa badaa jirtu natti fakkaate kana hundumaa godhee maaloo naaf dhiisi jennaan lakki ka'ii dhaabbadhu homaa rakkoon hin jiru jedheeni birrii isaas suutuma suutaan jaluma jalaan akka isaaf kaffaluuf waliif galee. Halkanuma sanaa gooftaan hirribaa na dammaqse. Anis kee gara saalooniitti gaafan ba'u qocaan tokko gara koosoo dhuftuun argee. Anis humna hafuura qulqulluutiin akkas jedheen itti dubbadhe. Qocaa nanaa manni jireenyaa keetii diida bosona keessa yookaan bishaan keessaa mana koo keessaa eessumayyuu mana balballi foddaan isaa cufamee kanatti akkamiin seentee as jiraachuuf mirga hin qabdu gaafa ni jedhu qocaa sana eessa buutee isheellee boolla ishiin seentillee deebiin argine. Gara kutaa ciisichaattis ol deebi'ee rafee. Ammas lammaffaa deebi'ee hirriba keessaa sagalee tokko dhagee rifadhee kee. Gaafa ni kee gara saaloonitti gadi ba'u harraageessa foon waan du'eefaa nyaatuun argee.
anis akkuman duraan qocaan jedhe sana isaanis yeroon jedhu innis lafa sanaa battalumatti bade. Ani kana hundaa keessatti jaalalaaf arjummaa akkasumas eegumsa Waaqayyoon argee humnaaf aangoo naaf kennames nan hubadhe. Guyyaa itti aanutti immoo konkolaataa bareedaa tokko qabadhee gara naannoo dur keessatti hojjetaa turetti deemuun jalqabe. Osoo deemaa jirru konkolaatichi tasuma karaarraa goree muka guddaa tokkotti bu'e. Konkolaatichi miidhame garuu nu keessaa namni tokkollee hin miidhamne. Konkolaachisaanis akkuma ta'e konkolaaticha karaatti deebisee adeemsa keenyatti fufne. Garuu immoo konkolaatichi haala nama sodaachisuun mirgaaf bitaatti sosocho'uu jalqabe. Waalli naannatti dhaadataa turte sana qabadhee tasuma lafaa kee dhaabbadhee warra konkolaataa keessa jiran sanaaf dhugaa ba'u waa'ee Kiristoositti himuun jalqabe. Sana booda rakkinni kun hundinuu sababa koon akka ta'een ergan itti himeen booda kana booda garuu haga magaalaatti deemnu kana geenyu asitti rakkinni tokkoyyuu maqaa Yesuus Gooftaatiin nu hin qunnamu jedheen gadi taa'e. Anis ergan gad taa'een booda humnuma kamiin kana dubbadhe jedhee of dinqisiifadhe. Achiin booda konkolaatichi akka duraa socho'uu dhiise nagaan deemuutti kee akkuma sagalee Waaqayyoo Isaayyaas boqonnaa 54 irratti barreeffametti kunoo namni yoo si irratti hiikeef ana biraa waan hin ta'iniif ati isa hin balleessita. Si balleessuudhaaf mii waraanaa yoo qopheeffame iyyuu si miidhuu hin danda'u akkuma jedhamu naaf ta'e. Akkuma kan mootittiin dukkanaa yookaan Xerofaanistii fi ergamoonni ishee balleessuudhaaf guddaa mari'atan baay'ee karoorfatan garuu immoo eegumsa Waaqayyoo anaaf godhee na argachuu hin dandeenye. Hundumti isaanii hin kufanii karoorri isaanii illee hin fashalaa'e. Warra nu balleessuudhaaf nutti dhaadatan harki Waaqayyoo akka lola hamaa isa haxaa'een balleessa. Gooftaan Yesuus akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 19 irratti barreeffame akkas jedha. Ani kunoo marrataa irraa torbaan qabaa irraa aangoo diinaa hundumaa irra sajjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Homtinus isin hin miidhu. Aangoon addaa gooftummaan addaa warra Gooftaa Yesuusitti amananiif kennameeraa fi namni Gooftaa Yesuus qabu hojii seexanaatiif ergamoota isaa hundumaa irratti aangoo qaba kennameeraa waan ta'eef Waaqni ana fayyisuuf jedhee hojii hojjeteef gargaarsa hundumaafuu galataaf kabaja hundumaa isaaf nan kenna. Ameen.